Raajuun maalii fi leelloo hin dhiifne waan jedhe warra jedhan jechuudha. Ani leelloo dhiisuu hin danda'u. Akkuma duraan jaamee jirutti bareedina fuulaa bulbultee hin duutu. Maaliif nama kana halaa malee jiraatta malee bareedinaa miti dubbiin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota keenya. Har'a jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya bakkuma jirtanitti egaa salaamtaan ta'e rabu qaxxisin hagi sun charagaa deeminu nuti irra maaliin deebitanii dhufanii jechuudha keessanii sun olamu gaa har'aan tanaa giiftii dureen leelloo asitti narra firtee jirti turtii gaarii. Egaa akkuma beekamu har'aan tana raajuu gaaffii fi asitti dhiyeeffadhe. Gaaffiin kee maalii keessa yoo taate raajuun gaafatu deema. Miira keessan seenne jechuudha. Gaaffiin jallee waan biraa osoo hin taane akkuma beekamu gaa ilmi namaa kun yookaan namaaf nama fuudha. Atimma dhuguma san inni jaallatee jirtaa hin jiru. Yaani sammuuteetiin na fuudhuu deema. Osoo ilma namaa hin taane. Namni tokko immoo fakkeenyaaf yookaan namaaf nama fuudha yookaan immoo namaan nama sirreessuuf nama fuudha yookaan immoo jireenya isaa fuulduraatiif nama fuudha. Akkasumas. Ati san keessaa akkamidha? Ati san keessaa akkami? Immoo meenaaf ibsi. Sirri keessa naa ibsi. Namni tokko namaaf nama fuudha. Takka immoo namaan sirreessuuf takka immoo jireenya fuulduraatiif jetti. Ani hundumattuu waan lama yoon jee gaariidha ture. Tokkoffaa irratti namaan nama sirreessuu dhugaa. Saayinsii yoon jee jireenya kiyya fuulduraatiif ta'a. Yookaan immoo naa taata jireenya kiyya gamanumaanuu waliif taana si jaaladheeti jeetu malee namaan nama sirreessuudhaaf yoon jeesi ati hedduu dhaamiti jeetiin jaata. Maaliif garuu? Gaafii kana maal gaafata? Maaliif itti gaafadhe namni tokko yookaan namaan nama cabsachuuf yaani amma fakkeenya akkana fakkeenya osoo godhe namaan nama cabsachuuf yookaan immoo namaan jireenya kiyya fuulduraatiif je'eetiin abdaaf namni kun maal siin jechaa jira namni warri jala deeman jechuu kiyya maal siin jechuu jira ni beektaa irraa dhaabbadhu bakka isii tana khalaas isii ati yoo namaan fuute dhugaadha deebi'ee ammaa kar tokkoon dhugaa arrabni namallee namarraa waa taru ittuma na sharafsiisa malee yaani itti na dabarsiisaa deema malee if duuba na deebisu fayyaa haasawni namaa if duuba na deebisuufillee an bakka kan nuuf saniifuu ati sammuu teetii yoo deemte dhugaadha waliin jireenya fuulduraa fooyyeffachuu ni dandeenya yoo garuu immoo ilma namaatiin deemtu ta'ee tanumaatiin gaafii tana irratti dhiyeesse gaafiin kana fakkaatti. Dhugumatti ati sammuu teetiin deemtaa akkamitti ifiin hafuudhu deemtamoo namaatu si gargaaree yookaan immoo namni si kakaaseeti yookaan immoo akka ati nama biroo laaltee namootan fuudhan laalteeti na fuudhu deemtaa jetteeti gaafiin ta'e akkasuma fakkaatti. Akkasuma yaadni akkasuma. Saniifuu ani namni fuudheedhaaf isin fuudhu. Ammaas namni immoo akkas goonanaan jeefis hin godhu. Yoonifin sammuutiyaan itti amanee waan kana naa taati jee adawwiin si cabsuuf dhugaa waan akkas akkasiiti osoo hin ta'in adawwiidhaan yeroo nama cabsan ammaa miti. Namni adawwiin nama cabsa jee ififuu cabsa. Dhugaadha. Viidiyoon tana dura kan dubbate adawwii qabnaa kan hin jeessanii jettami. Dhugaadha gaafii gaafadhe keessatti amma fakkeenyaaf ilmi namaa tokko waa hedduu jira. Fatanaa meeqa jira jireenya isaa kana keessatti fatanaa dabarsuu fi ammoo yoonii fi jireenya fuula duraati. Kanaaf deemtu taate jecha namaatiif hoo akkam jetta? Abbaan fedhee waan fedhe haasa'u, abbaan fedhee waan fedhe haja'u duuba na arrabsaa jiran ni danda'a. Na arrabsuu osoo qofa hin ta'in akkaan hangartee hamilee cabee si dhiisuuf raajuun heerumuuf deemaa warri nyaanii jiran jechuudha. Abbaan fedhee waan fedhe haja'u. Ani leelloo jaaladhe taanan, leelloo na jaalatte taanan faayoon ammoo hinaaffaa tokko na godha. Hinaaffaa isiidha. Yeroo isin tasgabbooyte jechuudha. Tokkoffaa yoo isin tasgabbooyte yoo isin tasgabbaa'uu baatte immoo akka isin tasgabbooytu godhuudhaaf qophiidha. Garuu immoo namni si tasgabbeessuun duratti boofni abbaatu ifiin maraa jettee beektaa? Akka tasgabbooytuuf karaa namaa banuu qabda. Carraa namaaf kennuu qabda. Carraa keetti fayyadamuu qabda. Ani immoo hanga isin tasgabbooytutti yeroo tiyya balleessuu osoo hin taane yeroo tiyya gubbuu osoo hin taane sirkadhee si wajjin yeroo dabarsuudhaan barbaade jechuudha. Akka jaartii lammaffaatti jarjaraan osoo hin taane akka nama tasgabbii qabu tokkotti jechuudha. Si wajjin jireenya kiyya dabarsuudhaan barbaade jechuudha.
jecha namaatiif illee gurra hin kennu. Ani sammuutii yaaniin deema malee jecha namaatiif illee gurra hin kennu jechaa jirta. Galatoomii ani illee gaafiin xiyyaga wanti kana fakkaatti. Maaliif yoo ta'e namni irra guddaan maal jechuu jiranii raajuu sun haadha siitaati sun jaartii siitaati moo haadha siitaati. Dhaapoo asirratti. Jedhanii warreen haasawaa jiran. Asirratti mee dhaapoo? Fakkeenyaaf. Ati immoo asirratti haadha naaf taata. Yani kan namni nama arrabsu nama faarsu ammas namni huqqate findullo aywa kanaafin gaafii tan si gaafadhe tu xiyyaaraan aywa dhugaadha gaafii tan siitu fidelidha namoonni waa hedduu jechaa jiran garuu immoo ani namni tokko akkas yoo siin jedhe deebitee ifa arrabsite yoo akkas jecha san nama jecha namni si arrabsite inta deebitee ifa arrabsite abbaa ifa arrabsite jechuudha akkas jechuun kiyya maaliifi namoonni waan fedhe haasa'u abbaan fedhe waan fedhe haasa'u jechuudha jaalalli teenya immoo ni mootii jechuun barbaada. Dhugaadha abbaan fedhe waan fedhe yoo jee nuti ibduba deebuudha abbaan fedhe dhuguma rabbisan yoo kateebu taane anammaan tana namaaf gurran kan. Ani abbaan fedhe waan fedhe haasaa malee sanii naafisiitu wal beekaa namni nu beeku namni bira jiraatee nu beeku sanillee kanumaaf gaafii si dhiyeesse jecha kanallee akka haasa'u kanis gaafadhe anaa jechuudha. Maaliif namni irra guddaa waan kana haasa'u jira. Asirratti anis gaafii takkaan si qaba gamanumaanu. Lillo osoonii fi maallaqa wayyaa tokko hanga doolaara 10,000 takka hannee fi si hananii yookaan immoo biyya tana keessatti gaa xiqqoo mijiraa miti biyya baqaa keessa waan jiru jechuudha doolaaruma xiqqoo takka kan ta'e namni kun namni hedduun akkatti barbaadu jira raajuu kanarraa nu maysi yoo sin jaani mee icciitii naaf himtamoo maallaqa san fudhatee kanarraa na maysi. An jechuun nama icciitii tulleedha. Tahee immoo maallaqa nama gurgurata. Nama jaalatan gaa maallaqa ni gurguratan. Bakka tana yoo maallaqa sanillee argadhe fidaa kiyyaaboo maalleen san malee siniim waan maaliif icciitii baasuu hin jaaladhu. Waan akkasiisan jechuudha bakka kanarratti illee. Ayi huwelli si gaafadhee fanis namoonni tokko tokko jechuudha. Ana maallaqaan barbaadaa jiran yoo san taane ani immoo akkana barbaadaa jiran beekamaadha garuu ammoo wanni akkasii nama wal jaallate lama keessattuu dhalaan takka jechuudha dhalaan namni jaartii lama qabu jaartii takka qabu sanirratti guma isaanuu fuudhuudhaaf yaale wanni akkasii mudachuu dandeessidha. Saniif hin jee jechuudha. Dhugaadha wanni akkanaatu nama mudachuu dandeessi maaliif osoo masaanullee hin tahin gara tokkottis gaa haadha ilmaaniiti haati ilmaanii maallaqaan si barbaadu jechuu keetti isaanillee. Haati ilmaanii fakkeenya maallaqaan siif maallaqa akkam beeknetti isiin namaa kafaltee namni immoo si kafalee raajuu san dhiisiiti qabii halas isa akkas goonaa yaani ati immoo harka lafa jalaatiin malee faayoon harkatti akkasii goosiiti. Dhugaadha. Ani jechuun maallaqaan hin bitamu keessattuu jaalala maallaqaan hin jijjiiru har'a qabeenya qaba har'a qabeenya qabu yoo hin jee har'a kaniin maallaqa argadhee si dhiisee boru hoo nama akkamittiin dhaqaan. Dhugaadha jaalalti jechuudha waa hunda caalti jaalala jechuun onni irraa burkiti jaalala jechuun onni irraa maaliif namni tokko namni wal jaalate qabeenyaaf beekumsaaf yookaan immoo bareedinaaf miti bareedinni jechuudha dhiqameen dhugu dhiqamee hin dhugamu jechuudha. Jaalalti ilmi namaa onni irraa ta'uu qabdi keessi namaa gubbaan si bareedu irra keessi si bareedee hin jiru nama simachuu danda'u wanni guddoon takka gujeesse jechuun jaalalti karaa hedduutti ibsamuu dandeessi garuu immoo waa hundinuu akkuma namni itti waliin dabarfatee. Akkuma duraan jaamee jirutti bareedina fuulaa bulbultee hin dhuyitu. Maaliif nama kana halaa mala yoo jiraatte malee bareedinaa miti dubbiin. Hundinuu bareedduun fuudha yoo jee hamtuun dhalattee yookaan immoo fokkottuudha yookaan hin siin jabuuti giddu gala namni kun guutuutti bareedaa miti. Fakkeenya ani dhaaba dhaabbata kee zaata kee amnatee natti toluu danda'a. Namni gariin jechuudha gubbaa namaa laalee nama madaala. Maaliif gubbaan namaa hin madaalamu keessa kan madaalamu. Ilmi namaa gubbaa qaamaan hin madaalamu keessa namaatti hin madaalama. Gaafiilee nati na gaafachaa turte hedduu takka tanii fi gaafiilee qorumsa qabdu turte gaafiilee hedduu nama qortu takka turte garuu immoo itti yaanne ture an akka ati na gaafatte jeelle itti yaanne ture. Haalaan itti si deebise garuu immoo siif qubsaadha jeellee amanuu baadhu. Jireenya keenya gara fuula duraa keessatti immoo jaalalti maal akka fakkaattu jaalala
maal akka taate si barsiisuudhaaf yoo kan beekne ta'e maaliif jaalalli jechuun ansiin jaaladhaa miti yookaan immoo ansiin jibbaa miti ani siin jibba siin jee moora immoo akshinaan yoo ifin jaalatan si garsiisee irra bareedaadha. Ani immoo afaanin siin jaaladha siin jee akshinni kiyya yoo ifi jibbannaa akka agarsiisu ta'e kuni hedduu takka waan oppositii yookaan waan faallaa ta'e takka jechuudha. Waan wal faalleessaa waan ta'eef jechuudha. Ilmi namaa akkasuma jaalalti namni kun akkuma fuulli namaa addatti jechuudha. Bifti namaattis adda jaalalti haalli itti ibsatu jechuudha. Haalli jireenyaaleen akkasumatti hedduu takka adda waan ta'eef jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Hedduu galatoomne. Kafillee galatarraa hafi namni tokko akkuma beekamutti ani amma durallee dabarseetiin jira. Dhaamsa viidiyootii amma duraatillee yoo kalaaltan taate maaliif yoo viidiyoo sanillee gaaramni irra guddaan viidiyoo namaa osoo laallifaadha keessa gaddeebuu ta'a. Ani maaliif ammallee gama kiyyaan warreen si jala deeman jechuudha. Itti jabaadhaa isinillee itti jabaadhaadha. Humaa rakkoon takkan jirtu namni kun hayyoo fiti. Ani karaan deemuu sanirraa ibsuu mana abadan namni mana deemuu danda'u jiru. Maaliif ulee miti waan itti ta'u dhufte jechuudha. Lubbuun namaa ta'aa dhuftu lubbuun tiyyaa uumaan baane gama kiyyaan. Ulee kalaas tumame. Tumamuun ibduba nan deebistu yoo itti na sharafsiiste malee an gorsaa ibduba na deebisa yoo gorsa naa kannita namni warreen na jaallatan warreen na jibbitanis yoo gorsa naa kannitan ala saala walii galla gorsi namaa kun ibduba nama deebisuu danda'a. Gorsa namaa keessaa namni firii waan qabatu qaba garuu arraba yoo kana arrabaa ka deebitee ala ani ittumaan deeme malee arraba san ibduba raanan deebisuu fayya warreen gartee usi jala deeman fakkeenyaaf akka warreen as keessa jiran illee haa ta'u bakka birallee jiraatanii akkam naan jechaa turan ati warra hin qabduuhi warri kiyya warra kabajamaa warra guddaadha garuu badii dalaguutti hin jiru narraan hin baane ayihaa akkam jette nama jaalachuun isarraan baane nama jaalachuun narraan hin baane raajuun ammaa jaartii lama fuudhuun isarraan hin baane walii galle tanaa gaafin raajuu gaamee atillee osoo mufannaan qabnetti haasoo kana sirriitti keessa naa ibsite akkasi kaddabaanu taha dhugumatti jechuudha raajuun maaliif leelloo hin dhiifne waan jedhe warra jedhan jechuudha ani leelloo dhiisuu hin danda'u akkas jechuun raajuu ifi dhiisi qaama kee kana dhiisi jechuudha akkam jechuudha egaa akkam jeekan kun beeku jechuudha maaliif ani akkuma isin jette jechuudha ani afur fuudhaaf mirgaan qaba Barati dalam miti dhiira. An dhiira mirgaan qaba jechuudha dandee taanan. Amma fakkeenya yaaddoollee lolaa jira. Waan akkasatti jechuudha hedduu takka hani gaafiilee akkanaa tana nuti dhaga'uu qabnu gaafiilee ifif deebisuu hin dandeenyeef gaafachuun gaarii miti. Gaarii miti jechuun barbaada. Tokko amma yaada dhuunfaa qaba. Yaada dhuunfaa sani gaafa dheena asirratti laa akka beekamutti illee siin mari'adhe. Tehemmoo ilma namaa kana garteemi ilma namaatiif yoo akka gurra kannite antana keessa hin jiru an garuu ilma namaatiif gurran kanni fedhanna arrabsan fedhanna jaalatan fedhanna faarsan fedhanna jibban tamam an bakka tani waan takka walumaan duba deebu hin qabu garuu warreen na faarsan warreen na gorsitan galatoomaa isiniin jaaladha warreen arrabsanis akkasumas arraba keessan itti fufaan isiniin arrabni keessan galme isiniif haa ga'u garuu warreen arrabaaf jarjartan warreen na gorsitan baay'ee isin jaaladha warreen immoo na faarsan illee dhuguma baay'ee isin jaaladha garuu warreen kaan gaafa naa fi faayoo walii galle akka dirratti haftan beekaa saniifu inshallah namni tokko yoo inni na fuudheef naa fi faayoon gargari hin ba'an waltumneef gargari hin ba'an naa fi faayoon takka jechuudha abbaan fedha na waan fedhan haa jiru malee nutiif duuba hin deebinu kaayyoon teenya ta fuulduraati. Saniifu maal jettaan? Namni ilmi namaa jiruun waliin namni fedhu akkan osoo nan jaartii qabaadhee ana jaartii qabaadhee si fuudhu deemu dhiisi ana jaartii hin qabne fakkeenya niin fuudha yoo jiru ilmi namaa waan takkarra waliin galu laa numa ja'a. Bakka sana dubbiin teetii silaatu maaliin jechuudha? Yeroo guddaan namaa hinaafaatti jiran fakkaattii maaliif dhiiroo? Waan leelloo dhabanii fi. Dhuguma bakka tanaan na dhibeetiin itti yaadeetiin akkasin naaseente akkasii gaa daawwattoota hordoftan isinillee dheeradhee isin jira waa dhaggeeffattanii waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jaa hanga viidiyoo biraatiin isinitti deebinu gaa waan haaraa qabanne. Salaamullaa alaikum.